Saamunaa fuula keessanitti hin dhiqattan yeroo bittan maarratti hundoftanii filattu moo namni gaariidha waan isiniin jedheef qofa bittanii fayyadamtu. Saamunaa fuulaa isa kamtu gaariidha akkaataa gosa gogaa fuula keenya. Gogaa fuulaa bareedaa qulqulluu fi yeroo malee hin dullumne qabaachuuf wantoota sadii isin gochuu qabdan keessaa inni tokko qulqullina isaa eeguudha. Yooyyaa akkam jirtu viidiyoo kanarratti gogaan fuula keenyaa bareedaa fi fayyummaa isaa eegame qabaachuu maal gochuu qabna? Saamunaa akkamii fayyadamuu qabna? Gosa gogaa fuula keenyaa akkamitti adda baafachuu qabna kan jennu ilaallaa jechuudha. Viidiyoon har'a isinii dhiyeessu irratti waan isiniin galle yoo jiraate yookaan immoo gaaffii fayyaa wajjin wal qabaate kamiyyuu yoo qabaattan kooment sekshinii irra naa ka'a. Chaanaalii koof haaraa yoo taatan immoo sabskiraayib gochuun hin irraanfatina. Nu faana tura. Gogaan ilma namaa bareedinaaf qofa osoo hin ta'in lubbuun jiraachuufis murteessaadha. Qaama keenya keessaa ulfaatinaa fi bal'inaan inni guddaan gogaa keenya. Ho'ina qaama keenyaa hordofuu, raammoowwan dhukkuboo fidan garaagaraa gara keessaatti akka hin seenne gochuu fi ifa aduu irraa argannu irraa vaayitaamin D'n akka gara keessaatti seenuu gochuu fi kanneen kana fakkaatan faayidaa fi hojii gogaa keenyaati. Kana jechuun gogaa keenya eeguu fi kunuunsuun bareedinaaf qofa osoo hin ta'in lubbuun jiraachuufis jechuudha. Gogaan keenya wantoota baay'ee miidhamuu danda'a. Aduu, qorra, qilleensa, hanqina nyaataa fi meeshaaleen qulqullinaa fi bareedinaa wantoonni of keessatti qabatanii fi gosni gogaa keenyaa yoo wal simachuu baate fakkeenyaaf saamunaa fuulaa fi qaamatti hin dhiqannu yoo of eeggannoodhaan filachuu baanne gogaa fuula keenyaa akka yeroo malee dulloomu akka goggoguu fi akka babbaqaqu gochuu danda'u. Gogaan keessan akka bareeduu fi fayyummaan isaa akka eegamuuf wantoota sadii barbaachisa. Qulqullina gogaa keenyaa eeguu karaalee garaagaraa fayyadamuun gogaa keenyarraa aduu ittisuu fi jiidhina gogaa keenyaa eeguudha. Kanaafuu wantoota kana gochuuf namni tokko gosa gogaa fi amala gogaa isaa sirriitti beekuu qaba. Gosni gogaa ilma namaa jiidhinaa fi dibata uumamaa irratti hundaa'ee bakka shanitti qoodama. Kana keessaa inni tokkoffaan gosa gogaa cululuqaa yookaan ooyilii jedhamudha. Namoonni gosa gogaa cululuqaa yookaan ooyilii kana qaban yeroo baay'ee finnisni fuula isaanii irratti bahee isaan rakkisa. Namoonni gosa gogaa fuulaa kanaa qaban fuula isaanii saamunaadhaan dhiqatanii sa'aatii tokko booda fuulli isaanii deebi'ee cululuqaa fi ifaa ta'a. Gosni gogaa inni biraa immoo diraay iskiin yookaan goggogaa jedhama. Namoonni gosa gogaa kanaa qaban fuula isaanii erga dhiqatanii sa'aatii tokko booda fuulli isaanii babbaqaquu fi daalacha'uu jalqabaa jechuudha. Gosni gogaa inni biraa immoo seensiitiif iskiin yookaan gosa gogaa dafee duutudha. Namoonni gosa gogaa seensiitiif kana qaban gosawwan gogaa kanneen biroo caalaatti gogaa isaanii kunuunsuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni gosa gogaa kanaa qaban utuu fuula isaanii hin dhiqatiin iyyuu fakkeenyaaf yeroo aaran yeroo nyaata nama gubu nyaatan fuulli isaanii keessumaa naannoo maddii isaanii amala diimachuu qabaa jechuudha. Namoonni gosa gogaa seensiitiif kana qaban of eeggannoo fi kunuunsa gogaa isaanii irratti sirriitti xiyyeeffachuu qabu. Gosni gogaa kanneen hafan immoo gosa gogaa wal makaa fi gosa gogaa noormaalii yookaan giddu galeessadha. Gosni gogaa wal makaa kan jedhamu kun fuulli keessan inni gimmaashni cululuqaa ta'e inni hafe immoo gogaaf dafee duutaa yoo ta'edha. Gosni gogaa inni shanaffaa fi inni dhumaa immoo gosa gogaa noormaalii yookaan giddu galeessadha. Namoonni gosa gogaa akkasii qaban fuulli isaanii garmalee cululuqaa kan hin taane garmalee gogaa kan hin taanee fi kan dafee hin dunne yoo ta'edha. Akkaataa kanaan gosa gogaa fi amala uumamaa gogaa keenya erga barree akkamitti kunuunsuu qabna kan jennu yeroo ilaallu akkuma sila isinitti hime gogaa keenya kunuunsuu fi fayyummaa isaa eeguuf wantoota sadii barbaachisa. Qulqullina isaa eeguu, aduu garmalee irraa ittisuu fi jiidhina gogaa eeguudha. Wantoota kana keessaa akkatti qulqullina gogaa keenyaa eegnu yeroo ilaallu yeroo baay'ee fuula keenya kan dhiqannu saamunaa huccuutiini. Suuqii fi gabaa irratti saamunaa gogaaf ta'an baay'ee argachuu dandeessu. Saamunoonni kun garuu gosni isaanii fi akkaataan itti hojjetaman garaagara. Saamunaan kan hojjetamu beelladaa fi biqiltoota garaagaraa irraa beezii hojii walitti makameet hojjetama. Saamunaawwan of keessatti beezii xiqqaa yookaan pH xiqqaa qaban siindeet jedhamu. Fakkeenyaaf saamunaa gosa lama yeroo wal dorgomsiisnu saamunaa huccuu fi saamunaa laayif booy. Saamunaawwan huccuu pH of keessatti qaban baay'ee guddaadha. Humni qulqulleessuu isaanis baay'ee guddaadha. Kanaafuu yeroo saamunoota kanaan fuula keenya dhiqannu amala fuula keenya goggogsuu fi bishaan gogaa keenya keessa xuuxuu qabu. Saamunaa qaamaa yookaan saamunaa fuulaa jedhamanii warri gurguraman kun baay'eedha. Saamunaawwan kun pH isaanii 9.1 yeroo ta'u gogaa keenya akka miine jedhamanii wantoonni garaagaraa itti makamu. Fakkeenyaaf laayif booy yoo fudhanne of keessatti gilaayisiriinii, antibaakteeriyaalii fi mineraalota garaagaraa itti makama. Saamunaawwan kana malee saamunaawwan qaamaa kan biroos haaluma wal fakkaatu qabaatanii garuu wantoonni of keessatti qabaatan garaagaradha. Saamunaawwan kana ala jiran immoo meedikeetir soop yookaan saamunaa qoricha of keessatti qabanidha. Saamunaawwan kun bareedinaaf osoo hin ta'in dhukkuboota gogaa garaagaraa fakkeenyaaf finnisa ta'uu danda'a yookaan immoo fangasii gogaa ta'uu danda'a yookaan immoo infekshinii gogaaf kan ta'anidha. Namoonni gosni gogaa keessanii cululuqaa yookaan ooyilii ta'e saamunaatiin fayyadamuu qabdan saamunoota of keessatti ingiridentii orgaanikii ta'e qabaniif irriteeshinii hin finne fayyadama. Warreen kunis saamunoota fuulaa of keessatti ingiridentii kokonaat ooyil, alooveeraa, haayilooroniik aasiidii fi tiitirii of keessaa qaban fayyadama. Namoonni gosni gogaa keessanii diraay yookaan gogogaa ta'e saamunaatiin fayyadamuu qabdan gogaan fuula keessanii diraay yookaan gogogaa yoo ta'e immoo saamunaawwan of keessatti ingiridentii uumamaa of keessatti qaban kanneen akka joojobaa ooyil, alooveeraa, oliiv ooyil, veejiteebil ooyilii fi kokoaa batar of keessatti qabanii fi ingiridentii gilaayisiriin jedhamu of keessatti qaban fayyadama.
Namoonni gosni gogaa keessanii seenseetiif yookaan dafee dutaa ta'e saamunaatiin fayyadamuu qabdan. Namoonni fuulli keessan seenseetiif yookaan dafee dutaa ta'e immoo saamunaawwan of keessatti seeraamaayil, gilaayisiriin, haayilooroniik aasiidii fi giriintii of keessaa qaban fayyadama. Saamunoota firaagiraansii of keessaa qaban hin fayyadamina. Namoonni gosni gogaa keessanii koombineeshinii yookaan wal makaa ta'e saamunaatiin fayyadamuu qabdan. Namoonni gosni gogaa fuula keessanii koombineeshinii yookaan wal makaa ta'e immoo saamunaawwan of keessatti alooveeraa, vaayitaaminii fi kaamomaayilii qaban fayyadama. Namoonni gosni gogaa keessanii noormaalii ta'e saamunaatiin fayyadamuu qabdan. Namoonni gosni gogaa fuula keessanii noormaalii yoo ta'e immoo saamunaa of keessatti ingiridantii uumamaa of keessaa qaban kanneen akka alooveeraa, seeraamaayilii fayyadama. Fakkeenyaaf saamunaa doovii, seeraaviifaa fayyadama. Ingiridantii yookaan mineraala amma isinitti himaa jiru kana qola yookaan kaartoonii saamunaan fuulaa itti ashagamee gurguramu irraa argattu. Isarraa ilaaltanii wantoota of keessatti qabu erga adda baafattanii bitadha. Ergaan fayyaa har'aaf qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaatu ture. Akkuma sila isiniin jedhe wanti isiniin gadde yoo jiraate yookaan immoo gaaffii fayyaa wajjin wal qabaatu kamiyyuu yoo qabaattan kooment sekshiidhaan akka chaanaalii koo faaraa yoo taatan immoo sabskiraayib gochuun irraanfatina. Nagaan tura.